السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تلمان أورمو خنسود عربية كيستي أركمتن أرى برنوتا أدى توكو كبدين إسني ديادي إسن فيدا وروني موبايل رصيد موبايل جيتشو gara biyyaa karaa sfiroottan keessanii fi akkasuma saayibboonta keessanii ergu barbaadan karaa qallaaliidhaan akkatti ergitaniin isin agarsiisa. Na hordofa sawaadhaa fi zeen ni beeytan jeeti yaada. Moobaayiliin kun garuu haaraya irra guddaan namaa moobaayil kana akkataatti ergan hedduu gaafii hedduu ka'aa ture. Kanumaafu viidiyoo tana hordoftanii sheer walii gootanii akka hiriyoottan keessan beeksiftan kabajaan isin gaafannaa. Amma karaa barnootaa nu faana bu'a. Miseejii keessanii seentanii risaalaa ni seentanii risaalaan kiyya gadii kana jira kunoo as jira. Risaalaan kiyyaa risaalaa ni seentanii jawaala guddaa yoo ta'e gubbaa kanarratti inni barreessitan jechuudha. Akkana dhufa gizee duraatii fi start chat gama gubbaa kanarratti jechuudha. Gubbaa kanarratti maal barreessitan 600 fi 600 barreessitan. Okay, 600 hoggaan isiniin jedhu 6 barreessitan gubbatti. San booda gama jalaa kanarratti maal barreessitan TR taadhaa fi raa barreessitaniiti lakkoofsa nama itti ergitanii san anamma ergeetiin ture kunoo lakkoofsa kanarratti ergeetiin ture lakkoofsa nama ergitaniif san barreessitan. Isini galee lamisaalee anama isinuma agarsiisuudhaaf lakkoofsa kana keessaa hin qabu garuu ergeetiin ture isin agarsiisuudhaaf lakkoofsa kana itti naqeetiin isin agarsiisa. 25 irraa eegaltan lakkoofsa biyyaachuu 25 19 isin keessan barreeffattan anamma kiyyaan barreesse misaaleedhaaf isin agarsiisu jira. 19 14 52 akkana gootanii seenditti gootan. San booda risaalaa eeggattan. Risaalaan isin dhufte kunoo risaalaan gama gubbaa naa dhuftee jirti. Risaalaa baneetiin isin agarsiisa. Risaalaan bantanii maaltu dhufe tokkoffaan takka hanga 4 dhufe. Tokkoffaan riyaala 25 biyyaa erguudhaaf riyaala maallaqa Itoophiyaa qarshii Itoophiyaa 25 erguudhaaf riyaala 6 suudii tokkoffaa irratti riyaala 6 yoo keessaa qabaatte qarshii Itoophiyaa 25 ni ergita jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo maallaqa Itoophiyaa 50 erguudhaaf riyaala suudii 10 fi nusa ergita jechuudha. Sadaffaa irratti qarshii Itoophiyaa 100 erguudhaaf riyaala 20 ka suudii ergita jechuudha. Afuraffaa irratti ammoo 500 biyya erguudhaaf riyaala 100 ka biyya kana ergita jechuudha. Ati amma kafilattu siitu waan keessaa qabdu ati waan erguu feetu ati beeka. Riyaala 6 erguudha moo riyaala 6 erguu feete riyaala 10 fi nusa erguu yoo barbaadde sun filannoo keeti. Anama tokkoffaadhaan tokkoffaa filachuu feetus tokko bisee gama jalaa kana barreessita. Gara jalaa kanarratti raqama tokko barreessita. Yoo riyaala 6 erguu barbaadde jechuudha. Yoo riyaala 10 fi nusa erguu barbaadde moo 2 barreessita. Yoo akkasumatti lakkoofsa kana asirratti akeekkadhaatii waan erguu feetan san takka hanga 4 malatanii asirra barreessanii ni ergitan. Asirratti lakkoofsa takka gootanii ni ergitan kun SM kanatti ni ergitan. Amma waan inni anja'u laalaan hin qabu riyaala 4 fi hin qaba. Waan inni dhageeffadhu 25 riyaala 6 erguu qabdaan anja maallaqa Itoophiyaa 25 erguudhaaf riyaala 6 erguu qabdaa. Riyaala 6 naaf hin ga'u maallaqni kiyya obboleeyyan kiyya akkasitti ergadhaadhaan isin ja'aati
waan nu hordoftaniif galatoomaadha. Sheer wal godhaa warroon beekneefis. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.